Oromoo mee eegan san je'e karaa jijjigaa kana maaltu deemu jira laata Oromoon quba qaba wal quba qaba karaa jijjigaa kana gurra itti laachuun hedduu barbaachisaadha. Maaltu deemaa jira gubatiinsi amma deemu jiru kun maaltu tahaa jira magaalaa jijjigaa keessatti Oromoota irratti maaltu gahaa jira. Yaaminsi addi biyyoolessa Ogaaden yaame san Oromoo naannawa san jiru irratti gaasilaayis lafa Oromoo lafa Soomaaliiti jettanii kunuunsa fuudha. Oromoo naannawa san jiru irratti maaltu deemaa jira. Labsiin yaaminsi ONLF addi biyyoolessa Ogaaden yaame kun Oromoo naannawa san jiru irratti miidhaa kan fida. Maaliif uummanni kun uummata gawwaadha beektu akka uummata Oromootti boru hin yaadanii. Boru wajji jiraannaa boru rakkoon dhuftii boru falqusannaa hin jaan wahumoo hoggaas nyaatanii fi wahumoo hoggaas balleessan qofarra fuula deebisan jechuudha. Tanaaf uummata Oromoo kanaannawa san keessa jiru quba qabaadhaa jechuu barbaadeeti. Haalli naannawa sanitti deemaa jiru haala bareedaan fakkaatu ammaaf akkas ta'u quba qabaannu kakaaniiti. Oromoon halee walumaan dhaabbatee walumaan falmatee walumaan wareegame walumaan awwaalame jechuudha. Oromoon gootan keenya abbootii keenya lola shinniigaa wareegama shinniigaa booda bakka takkatti awwaalame sochii qeerootii fi guyyaa dheengadda Wallagga bahaa keessatti akkasi dhuman saniidha Oromoon bakka takka julmaan awwaalame. Garuu haalli amma jiru kun haalli amma biittituun itti deemaa jirtu Oromoo akkamiin ilaaluu jirti. Oromoo tokko harka mirgaa Oromoo tokko harka bitaa Oromoo tokko fira Oromoo tokko diina godhachuun kun warra akkasii yaaduu fi mootummaa akkana deemu kana Oromoo jidduutti rakkoo akkam fiduu deema. Mootummaan kunoo haala kanaan Oromoo walii oofee hireensaa booda maal taatee haja'u sababaan je'uufin qaba. Warri ummata Oromoo bara dheeraadhaaf bite kun Oromoo gandaan naannoon loqodaan amantiin adda cabsanii baroota meeqaaf jaarraa meeqaaf akka Oromoon waliin beeyne godhe. Garuu san abbootiin keenya daangaa san baawundarii nu jidduu jiru san cabsanii dhiigaa fi lafee isaaniitiin cabsanii akka Oromoon madda tokko deebitu godhanii jechuudha. Baharraa dhiharraa kaabarraa kibbarraa jiddugalarraa Oromoon nuti tokko akka jiru godhame san waan laafa dhufee miti dhiiga qabsaa'otaatiif fide. Kana keessatti addi bilisummaa Oromoo ABO'n shoora olaanaadha qaba. Shoora olaanaa qaba. Hujii isaa ta'inni yeroo hunda onnee keessan jirturraa tokko Oromoo duudaa gara diinni godhe ol barsiisu. Haa ta'u yeroo amma jirru kana keessatti warroota mootummaa dhihaatanii aangoo qaban Oromoo dhefiin ja'an ministara haa ta'u Kurneel jeneraala haa ta'u sheekha qeesiidha haa ta'u abbootiin gadaa gaafa ummata Oromoo madda tokkorraa burqe kana tokko aanaa godhatanii tokko diina godhatan Oromoon maaliif laala? Qeeroon kalee wajji wareegame kalee wajjin OPDO bilisoomsee aangoo tanaaf fide. Hoggaa arra lakki ati naannawa kanarraa dhufte ati naannawa kana qeeroon naannawa kana abbaa biyyaati ati immoo kana ja'amee dhala Oromoo hortee ilmaan kanaa keessatti madaa godaanninsa hin qoorre gaafa facaasan maaliif namni dhaabu hin jiraanne? Maali lafti Oromiyaa balloon tanuma jeneraaloonni hanga tokko irra muranii murteessanii. Lafti Oromiyaa balloon tanuma naannawni tokko irra muree murteessu. Lafti Oromiyaa balloon tanuma Oromoo keessaa ummanni hangi tokko irra murteessu ummata Oromootiif. So jibbanni daangaan qabnee dhaloota arraa jidduutti oofu jirtan isin warri mootummatti irkattanii naannawni kun keenyattanii Oromoota biraa diinoonfattanii ifii fira mootummaa kanaatiif fira jeneraalota garii taatan seenaa Oromoo keessatti godaanninsa hin banne uumaa jirtan. You are not special Oromos. Ati Oromoo tamirrallee specialaa miti. Oromoon hortee booranaatiif bareentoti enne simple.
an Samian intala Franqallootiisi intala Tuulamaatiisi intala Maccaatiisi dhiiga sadeenuun qaba Tuulama jaaladhee Macca jibbuun danda'u Franqalloo jaaladhee Tuulama jibbuus hin danda'u jechuudha cufti dhiiga kiyya keessa jira akka dhiiga waan akka oromummaatti hoggaa laallee immoo oromoon cufti anaaf obboleeyyan kiyya anaaf eenyummaa kiyya anaaf faaya kiyya bakka fedhe haa dhufu amantii fedhaa qabaatu faaya oromummaa kaniin dursa yaammadhu oromummaadha jechuudha horti oromoo waan taaniif kanaaf warri arrallee saba kana keessatti diigomsa guddaa oofaa jirtan bifa adda addaatiin lafa jala wal jaartanii warra khalee qabsoo gaggeessaa ture irratti shirri isin hojjechuuf deemtan xiqqaadhaa miti waan kana silaa suuta irraa jettaniin barbaada akka carraa ta'ee handhurti oromiyaa achi ta'uun yakkaa miti silaa faaya garuu sani dhimma baatanii oromoota biraa undermine godhu oromoota biraa miidhu oromoota biraa tumu oromoota biraa hidhuun kun gatii booda saba kana kafalchiisaa jechuu barbaadeeti mootummaan tokko ni dabra ni dhufa mootummaan haga dhumaa taa'uun jiru Abiy Ahmedis ni kuta dargiin kute Haile Sillaaseen kute maal kute it will continue garuu sabni kun akka sababa bakka takka jiraata saba kana arrallee jaarraa 21ffaa keessa ka amantiin diiguus ni jira ka loqodaan diiguu jira ka qubsumaan diiguu jira ka hortee oromumaa ta'ee biraanchii adda addaa keessaa dhufe ka diiguutu jira kun cufti wanni gootaniif ifii teessaniif jiraachuufi mataa keessaniif jiraachuufi kuma dhibba tokko maallaqa Ameerikaa fudhattaniiti oromoo gansiiftanii oromoo gantanii jechuudha kuma dhibba tokko Ameerikaa jechuun quubii namni yoo dalagatee xabjee dalagate ama tokko keessa fudhatu jechuudha kanaan kaayoo saba kanaa gantanii jechuudha keessaafuu ala teessanii o biyya jiraachuu dandeessanitti biyya dalagattanii waa meeqa ittiif jijjiiruu dandeessanitti teessanii jara sanii hojii hidhattanii waan akkanaa godhaa jirtan kun boru waan harka walirra qabnu miti waan walii himnu jechuudha waan walii dhoysinu miti waan wal saaxilaa deemnu jechuudha garuu jireenya koo keessatti amma hoggaan dhaabbadhee laalu dhaabaan jaaladhu dhaabaan lubbuuti yaa ol jaaladhu addi bilisummaa oromoo dogoggoraanis ta'e beekaatiinis bukhoo meeqa keessa baadhachaa deemaa ture ammaan arkaa jira jechuudha bukhoo ganda malee kaayottiin amanne bukhoo faannota oromoo fakkaattee keessa jiraatte ka garaan bitachuu dandeessu kalaafatti ka dabarsee kalaafa diinaas kannuu danda'u cufa as keessa haammatee jiraachaa ture jechuudha mee oromoon tun haa waliin jiraattu ka jirraa jechuudha garuu ka dhugatti waan sanitti amane dhugatti waan saniif dhaabbate arra qabriinsaa coqorsa baaftee jirti jechuudha gootan dhugaa gootan saba kanaaf dhaabbate jechuudha kanaaf oromoon I think kana ol diigamu waan adda addaa ka dandeessu natti fakkaatu ka kara kaanii warra faannoo fira godhatee ABO akka nyaaphaan laaluutu jira warri faannoo fira godhatee ABO diina godhatu dureenu hortee faannooti jechuudha qabsoo oromoo keessa rakkoon guddaan gatii waliin beeyneef kaanis yu afaan hin beeyne bar anshawattiin dhaladhee afaan oromoon beeku finfinnettiin dhaladhee je shaw isaa godhu Tuulama dhaladhee afaan oromoon beeku je kaan an bar wallottiin dhaladhee afaan oromoon beeku malee oromoodhaa je dhuga bakka adda addaa dhalatanii afaan oromoo wallaaluun ni jiraata garuu ka bakka adda addaa dhalatee dhiiga oromummaa qabu ka oromoo ta'e ka oromoo ganeen agarre ka oromoo kanneessin agarre jechuudha afaan san wallaaluu isaatiif gaddee deebi'ee barataa jechuudha garuu ka assignmentii diinaa fudhatee oromoo keessa jiru arrallee mooraa qabsoo oromoo bifa adda addaatiin jeeqaa jira jechuudha kanaaf warri faannoo jala deemu warri ABO akka diinaa laalu isaanis faannoodha jennaanii jechuudha maaliif hoggaa mooraa diinaa keessa dhaqanii lafa jala undercoverly ABO irra diina bobbaasanii ifi ammoo fira faannoo godhatanii arkanii agarraa jechuudha faannoon faashishtiidha faannoon farra oromooti warra oromoo balleessuudhaaf dhaabbate faannoon warra oromummaanii fi islaamummaan protestaantiin biyya tana keessa hin ta'u biyyatti ta ortodoksiiti jedhu faannoo jechuun olaantummaa afaan tokko olaantummaa warra tokko warra leellisu warra yoo carraa arkatee warra yaafatan kana duudarra bahanii biyya san lafa oromoo san dhufan ka dura isaan balleessan
nama ooja'u kanaa jechuudha. Kanaaf Oromoon diinni isaa eenyu firri isaa eenyu. They have to know this. Eenyu diinni kee eenyu firri kee. Oromoon diinni kee eenyu je'ee laala. Firri kiyyoo eenyu je'ee laala. Kana Oromoon qaceelloo laaluudha qaba. Okay. Khakara khaniin gaafa qabsoon saba tokko jabaattee sadarkaa tokko gahuudhaaf deemtu wanni gubbaarraa akka mana tokko gaa jaartee fixxee xumurarraan geesse yoo jala kanatti injineeronni tilmaamanii waan godhu barbaadan sirriitti hin goone bu'urri mana kanaa asaasni isaa yoo hin jabaanne manni san samiirraa kollaapsi gattaa jechuudha. Okay. Qabsoon Oromoo yeroo hunda geesse xumurarra hoggaa dheetu maaliif kollaapsi taati maaliif jiiddi? Because agentii gurguddaa keessaa fi alaa ka'an gorsaadha jiru, ka'an beekaadha jiru, ka'an dubbataadha jiru mooraa qabsoo tana keessa guute jechuudha. Maaliif isaaf ati dursaadhaa miti. Isaaf fedhii isaatiitu dursaa jechuudha. Si keessa guddate afaan kee dubbata. Ati anaa jettaa jechuudha. Maqaa Oromoo baafatteef Oromoon taatu. Maqaa jijjiirratteef Oromoon taatu. Oromummaan dhiiga. Haa ta'u kanuma keessatti Oromoon guddifachatti amana ilma barcumaa, ilma gudeedaa, ilma maalii jee dila tarrifatu san qabaa jechuudha. Amanee godhatanis ni amana. Garuu yeroo hunda warri Oromoon ilmaan godhatu kun Oromoo hoggaa ganan agarraa jechuudha. Maaliif Oromoo ganan? Hiddaatu dhiiga malee dhandhanchin dhiigu. Kanaaf gananii jechuudha. Waan hidda kee hin taaneef waan dhandhacha kee tahaniifi yeroo hunda si gananii jechuudha.